Akkam jirtu jaalatamtootaa fi dhaggeeffattoota chaanaalii keenyaa, dhimmoota waa'ee fayyaa keenyaa faana wal qabatan murteessoo ta'an qabannee isiniif dhiyaachuun kaayyoo keenyaa isa hangafaati. Egaan subscribe, share, like gochuutiin akka nu bukkee dhaabbattan isiniin jenna. Mata dureen har'a irratti nuti isiniif qabannee dhiyaanne waa'ee kaansarii ta'a. Kaansariin maali? Kaansariin gurmuu dhukkuboota baay'inaan 100 ol ta'an yoo ta'u, kan uumamu yoo seelonni qaama keenyaa haga baay'achuun isaanirraa eegamuu ol yoo baay'atanidha. Seelonni qaama keenya keessaa akka lubbuudhaan turruuf, akka dhukkuboota garaagaraa irraa of eeggannuuf, akka qaamaan guddannuuf karaa uumamaan hordofamaa ta'een yookiin controlled ta'een ni guddatu. Haa ta'u malee seelonni qaama keenyaa yoo miidhaan DNA isaan irra ga'u hordoffii malee yookiin uncontrolled ta'een amma barbaadamuu ol ni guddatu. Kaansariin kun yeroo baay'ee hiittaa uumuu, fakkeenyaaf kaansarii harmaa, kaansarii tiruu, kaansarii lafee, kaansarii garaachaaf kan kana fakkaatanidha. Kanneen biroo immoo osoo alaan mul'atanii hiittaa hin uumiin nama hubu. Fakkeenyaaf kaansarii dhiigaa, maqaan kaansarii yeroo hedduu maqaa seelii garmalee guddate sanaan ni moggaafama. Kan harmaa yoo garmalee gurguddate kaansarii harmaa, kan sombaa yoo garmalee gurguddate kaansarii sombaa fi kan kana fakkaatan. Kan baay'ee nama dhibu fi lubbuu namaa dabarsu kaansarii qaama tokkorratti uumamee gara qaama biraatti darbuu danda'u isaati. Fakkeenyaaf kaansariin harmaa xinnoo yoo guddatu achumaan gara sombaatti darba. Kaansariin karaa lamaan babal'ata yookiin qaama biraatti ni darba. Inni tokkoffaan qaama itti aanutti kallattiidhumaan yoo darbu, fakkeenyaaf kaansariin harmaa gara sombaatti, inni lammaffaan altakkaan gara qaamota qaama duraan hubame irraa fagoo jiranitti yoo darbu yookiin karaa sirna liimfii, fakkeenyaaf kaansariin gadameessaa keessatti uumame kan akka GTD yoo kallattumaan gara sammuu deemu jechuudha. Qaamonni keenya tokko tokko dhukkuba kaansarii kanaan yeroo hedduu qabamu, kaan immoo hin qabaman. Kanneen baay'inaan qabaman keessaa harma, mar'umaan furdaa, canxinnacha piroosteetii, xannacha oovariif kan kana fakkaatan. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya, qophiin waa'een kaansariin maali jedhu irratti qabannee isiniif dhiyaannee kana fakkaata ture. Hamma xumura qophii keenyaatti sababa nu hordoftaniif galanni keenya guddaadha. Subscribe, like, share gochuun nu bukkee dhaabbachuu hin dagatina. Hamma qophii mata duree haaraa qabannee isiniif dhufnutti nagaan nuuf tura. Fayyaan baay'ee.